akkam jirtan ilmaan Oromoo kan ardii gubbaa jirtan hundinuu nageenya kiyya lafa jirtan hundattuu isin haa ga'u isiniin jecha arraan tana qabxii lamarraa hin haasa'uu dhufe. Qabxiileen irraa haasa'uu dhufe dabruu kiyya dura obboleeyyan kiyya kan Oromoodhaa kan ardiirra jirtan hundinuu lafa hunda keessaa'uu Oromiyaarraa warreen qeeroon fi obboleeyyan qabsaa'onni biyya keessa jirtan waaniin hojjechaa jirurraa gammaduudhaan bayyanoota gaarii hubannoo cimaa akka waa hunda irratti taanu taasisaa jirtaatii jabaadhu jettanii warra na jajjabeessitan hundaafuu galanni bakka jirtanitti isin haa ga'uun isiniin jedha. Warreen bakka biraarraa maa dhabamte maa ustaa dhiyootanaa qabxiin irraa haasa'uun hedduudhaa keessaa uta Daawud Ibsaan maaliif cal jettaa jettanii na gaggaafattaniif hin callisnee nama callisuus miti. Wanni na callisiisaa waa takkaa fi takka qofa. Oromiyaan bilisoomu. Qabsoo Oromoo keessaa hijibni dhabamu. Yoo tun taate ni nuusa. Yoo tun hin taane immoo tarabbii yoo dhufte qofaa nuusa malee nama usuu taa'u miti. Gama biraatiin hojiin baay'achuurraa kan ka'ee fi wohuma biraa hojjechaa turre dhaabboota adda addaa wal taasisuu irratti hojjechaa turre sanis itti milkoonee jirra jechuudha. Saniifuu wahuma Oromoof dirmachuu taharratti wahuma Oromoof ilmaan Oromootiif tumsa taharratti wahuma qabsoo Oromoo tana if dura furgaasaa irratti hojjechaa turre tanaatu na dhabamsiise malee wanni na dhabamsiisu taa'u hin jiru isiniin jechuu barbaada. Qabxiileen arraan tan irraa haasa'uu barbaadu tokko as dachaanu dhiyeenya kana obbo Daawud Ibsaadhaa Fireew Maashaaw yaamicha miseensota isaanii kan biyya keessa diina keessa taa'ee isaanii hojjechaa jiru. Waraana keessaayis, OPDO keessaayis, waajjira bulchiinsaa keessaayis, poolisa keessaayis bakka garaagaraarraa dhoo isaadhaan isaanii hojjechaa jiruuf yaamicha dhiyeessee turuunsaa beekamaadha. Yaamicha inni dhiyeesse kana warri tokko gandummaadhaan haa ta'u gandaan dhalootaan haa ta'u waan biraatiin haa ta'u lakkii yookiis inni aangoo yoo qabatee milkaa'uu mallaa jireenya keenyaaf ilmoo teenyaaf jaanii haa ta'u ammoo qabsoo Oromootiif osoo hin yaadiin tajaajilamuu muramuu qabdi. Osoo qabsoo Oromootiif hin yaadiin jechuudha. Waan inni jedhe kana fuudhanii waraana gaafa 1994 fa'aa viidiyoo irra agarsiisuudhaan kaanis Facebook irratti dhaamsa isaa kana share godhuudhaan jechuudha. Akkaanii fi Oromoon ammallee gowwoomtee if dagattee if wallaaltee waan kana irraa if jaraa deemurraa if booda aantee nyaama biraatiin irrallee Oromoon akka nyaadhamtu taasisuudhaaf karaa adda addaatiin irra dalagaa turanii jechuudha. Tu wallaalanii miti tahejee waan hojjetamu jiru. Mee maali dhaamsinni dhaamee laata dhaamsinni dhaamee kun gaaga'ama qaba. Yoo ka jennee if booda deebinee kalaallu taate waa keessatti arguun oolu. Hogganaan dhaaba tokkoo tahee Daawud Ibsaadha. Nama waa hundaa adda hubatu tahee nama qabsoo Oromootiif laalatu jaalatu ilmaan Oromoo akka bilisoomsu barbaadu tahee anjechaan jiru osoo tahee hin jechuu jira. Osoo ta'e inni akkas hin tahin akka akkas hin tahin niin beekan. Oromoon harkirra guddaallee ni beekti. Osoo ta'e immoo arraan tana deebi'ee qabsoo biyya keessaa finiinaa jirtu tana. Ji'a 10 takka eega ilmaan Oromoodhaa wareegama kafalanii booda. Arraan tana dubbachuun nu dirqisiisanii jiranii dubbannaa jee gabbee dubbachuun isaa irraa ilaarraatis hin dubbatin jee isa dhoorke akkan jirre. Arrallee isa dirqe akkan jirre muudamee akka dubbachuu jiru. Bolola aangoorraa akka taate namaaf gala. Fadhii isaatti dhiisnee waan inni jee gaagamni isii namarraa ilmaan Oromoo irra fiddu maali ta'ettuun laaluu barbaada. Diina keessaa miseensotni keenya gara ummataa akka ida'amtan gizee jiru. Ummanni namoota adda bilisummaa Oromootii wajjin hojjechuu jiru. Kamii fi kamitti akkamitti adda beeka.
mee ummanni eenyutu adda bilisummaa Oromootii wajji hojjechuu jira maaliin adda beekeeti ati hojjechuu jirtaa hot lakki ati hojjechuu jirtu nuuf fixuu deemtaa dhaab jaanii takka firraa qabanii firraa akka isaan hin gaagaane adda baasuu wanni danda'aniin mooduruuni interneetaan obbo Daawud Oromoo miliyoona meeqa tabakkayyuu gandayyuu qee hunda jirtu keessatti ka silkii qabuu fi hin qabneefis waraana ergitee takkaayis lafa jala silaayis waraanni waboodhaa lafa jala deemu jira malee dachii irratti nagarre lafa jala deemaa mana namayyuu keessa seenee abbaa manaa tokko haadha manaatti ilmaan dargaggeessa dubartiitti qeerotti suuraa ummata dhaquu taa'uu kana hirteeti maqaa ummata dhaquu taa'uu kana himteefi akka hubatan taasistee qeebalaa jettee ummatatti himte moo yoo diinni ummata kana fixuufan anaabaa ofiraa wajjinii hojjechaa turee jedhee gandayyuu keessa bittinnaawe ummata kana akka arraabuu danda'u akka ilmaan Oromoo dhabamsiisuu danda'an qabsoo haate tana cal godhuu akka danda'an hin beektu taktika no moo beekaati ummanni Oromoo kaasii jala awwaachuu didee qabsoo ifiin gaggeessaa jiru naala nama biraatiin hogganamaa jiran jettee hinaaftee qabsuma biyya keessatti amma deemu jirtu tanaa dhabamsiisuudhaaf ummataan an nuti abaawoodha keessa abaa hojii warra hojjetu qeebalaa jettee ummata gisee ergitu yoo nyaamne diinni akka qabsoon tu dhabamtu barbaade goobanaa daaceefaan ka biyya keessa jiru ummanni akkamitti adda beeka atichin jirtu maadheetee eessa jirti maadheen ta'e lafa tam jirti ummanni ifa guyyaatiin barbaadee isin dhabeeti halkan maashoo fi baatiriin barbaadee isin dhabee jira hin jirtanii bar waan hin jirre irratti ummata yaadda akka ummata dhabamsiisaniif tanaafuu diina ilmaan Oromoo ta'uu kee arra irra deebitee katti mirkaneessitee jechaadha diinummaadha kun ammaas dogoggoraa miti akka dubbii siiriyaatti hin lakkaa'in tana dogoggoraanii miti Girmaa Xuruunadhaa itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo ka biyya keessa horii qabaa adda bilisummaa Oromoo ka biyya keessa waraana lafa ollaarraa dhufuu fi waa hunda kurfeessaa qindeessaa waa hundaa gootee kachi keesse mucaa maal akka ta'e ni beektaa firummaa isin walii qabdanis addunyaan ni beekti jechuudha warri qabriilleen ka qabsoo dhugaa tanaa du'e ni beekan dhagayan jechuu barbaade dubbiin siiriyaa dogoggoraanii miti fayyadde tanaas dogoggoraanii miti tanaafuu kaayoon kee durumarraa'u himne ilmaan Oromoo takkarra lamarra sadii afur shan jaha himaa jirraa jechuun nama bayyanachiisaa jirra nama dammeessaa jirra namni keenya arraan tana bayyanate ufuuf jee jibbaa jira jechuudha adda bilisummaa Oromoodhaa shanidha kaayoo miti ka jibban karaa isiin irra deemu jirtu daandii isiin irra deemu jirtu shufeera isiin deemu jirtuun tanaafuu adda bilisummaa Oromoodhaa hin jirtu feeka biyya alaa tanaa maallaqa guurratuutu jira malee qabsoo Oromootiif tambaate taganama duraa adda bilisummaa Oromoo jedhamtee uumamte hin jirtu eeguma durirraa uummisan namni kun maaf booda deebi'ee waan laalle bar waa hubachuudhaaf xiqqoo booda deebi'anii seenaadhaan laaluun barbaachisaadha eeguma durirraa eegaltee uumamteerra abboorshiin qabsoo tuma godhaa jiru adda bilisummaa Oromootuun eega uumamtee jarri dhaqee jaarrarraa hate booda bakka meeqatti adda foxxooyxee beeti himuu ni dandeessanii jechuudha dhaabni dilli jiru kun barka isii keessaa foxxoqee bee maaliif warra Oromoon akka bilisoomtu barbaadu ka isaan keessa seenuu fi warra hojjechuu barbaadu kana warra nyaachuudhaaf achi taa'u jiruutu wal mormuu jira reaction
ummanni qabsoo adda bilisummaa Oromooti jeesseedha. Wanni achi keessa deemu jira moo adda bittinneessituu Oromooti. Bittinneessa. Tokkummaa bittinneessa. Humna bittinneessa. Kanaafuu labsi Daawud Ibsaadhaa yaamichi Daawud Ibsaadhaa ammaan tana godhee kun kan ilmaan Oromoodhaa biyya keessa nyaachisuudhaaf godhame tahuu ilmaan biyya keessaa qeeroon beeytanii jechuudha. Eeganni labsa godhe booda wayyaaneen kanii fi makiina irratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo hidhattee alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffachuudhaan ganda meeqa keessa deddeemtee nama jeesaa turte jechuudha. This is coordinated. Waan qindoominaan bilchinaan sagantaadhaan irratti hojjetamu jiru jechuudha. Kanaafuu ijoollee arraan tana warraaqsaa kaate kana shishim cal godhuudhaaf kaambii adda bilisummaa Oromoo jaanii biyya keessatti isinii banuudhaaf qindoomaa jirti jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo qeeroon biyya keessa waa gaggeessaa jirtan hundinuu wanni adda bilisummaa Oromoo jaanii biyya keessa jirtu takka illee hin jirtu. Alaabaa qabatee nama isinii dhufe basaasaa isin nyaachuu deema. Waraana adda bilisummaa Oromooti jee namni isinii dhufe basaasa diinaatii isin nyaachuu deema. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiif hin deema jee namni biyya keessatti isin dhufe diina keessaa baane isin wajjin wayyaanee kaasuu yaana jee namni isin dhufe diinaa isin dhabamsiisuu deema ija bayyanotaatiin firraa eegaa. Tan ammaas bakka deemtan hundattuu akka walii dabarsitan barbaada. Qabsoon Oromoodhaa arraan tana sadarkaa if boodan deemin irra geessee jirti. Adda bilisummaa Oromootti naa jamtu. Kaayoon adda bilisummaa Oromoodhaa kaayoo Oromoota dhugaati. Kaayoo Taaddasaa Birruufaadha. Kaayoo Jaarraa Abbaa Gadaafaadha. Kaayoo Elemoo Qilxuufaadha. Kaayoo Jeneraal Waaqoo Guutuufaadha. Kaayoo Baharuu Tumsaafaadha. Kaayoon tun hundinuu eega isaan kan harkaa baate qisaas taate. Kaayoo saniif harraan tan ilmaan Oromoo lolaa jiran malee dhaabaaf miti. Dhaabni kun dogoggorsiisee hallayyatti isin fixuu maqaa qabsootiin gootota keenya nyaachuu diina nyaachisuu qabsoon Oromoodhaa hanga wanni isaan tilmaamatan tadhoo isaadhaa ta'arra dubbachuun hin taane ta guyyaan dubbannu dhufuu taa'u ragaadhaa wajjin taargeeta isaanii dhooytu ilmaan Oromoodhaa warra kutatee Oromiyaa bilisoomsuu walaboomsuu Oromoo bilisoomsuu barbaadu hunda itti nyaachuu warshaa qabsaa'ota Oromoo nyaattu addi bilisummaa Oromoodhaa. Daakuu ilmaan Oromoo hallolee biyya fi bilisoomsuu barbaadu daayitu addi bilisummaa Oromoodhaa. Kanaafuu namni Oromiyaan walaboomsa Oromoon bilisoomsa jee daakuu tana keessa seentanii ifin daakina. Meeqa keessa daafamee jira. Namni Oromiyaan walaboomsuu barbaada Oromoon bilisoomsuu barbaada jee maashina wofcoo kana keessa seentanii isin daakii wanti isinitti menuti. Kanaafuu waan ka'e kana dhaamsuudhaaf maallaqa guddaatu ala kana kan namaa jira. Gatii guddaatu kan namaa jira. Kanaafuu ilmaan Oromoo kan biyya keessa jirtan duuti teessan nu gaabbisiisti. Madaan teessan nu gaabbisiisti. Laalaa teessan hunda ilaalanna. Dhugaadhaan ala jiraachuu jirra isin fakkaata malee jiraachuu hin jiru isin hojii jiraachaa jirra. Kanaafuu akka biratti akka bineensaa nyaadhamtanii nana yoo kanaaf qabsoo godha. Hijiban barbaannu. Qabsoon Oromoodhaa bakkatti qoosan biran jirtu warra. Warri nu malee sagantaa jiru qabdan. Please. Dhiiga ilmaan Oromoo kan biyya keessa dhangala'oo jiru kanaaf Facebook gubbaatti waraana gaafa 1990 takka hudduutu si Eertiraa keessa kaayee tattaa'u hunda asirra fiddanii ilmaan Oromoo nabdachiisna. Ammas qaanqeen shaneedha. I will say it over and over again. I will not stop until you stop it. Kijiba hanga ati dhaabduun ta'u. Qaanqeen shaneedha.
agartanii jirtan ilmaan Oromoo bakka jirtu haasawa Daawud Ibsaadhaa ka uniformii waraanaa Daawud Ibsaallee jechuun barbaadunan to be honest jechuun Daawud Ibsaatii miti maqaan isaa kanaa Fireemaa Shaawi maqaan isaa daawwinee dukkanaati yookiis daawwinee doofaa sagantaan isaa dukkana ibsaami ummata kana laala maqaa isaan baafatan caccabsaa jaan jazbaadhamoo waan caccabsuun qabu ummata maqaa babbareedaa sabaa baafataniiti hujii fofokkottu ilmaan Oromoodhaa gaabbisiisaa dalagan jechuudha. Dhiiga deebis jee baafateeti dhiiga ilmaan Oromoo tuuta. Ummata halloo hoolaa uffatee nu keessa deemu kana hundaa'u. Ummata nu fakkaatee nu keessa guddatee nu wajjin afaan dubbatee nu wajjin jiraatee nu ta'ee nu bocolu hundaa'u. Yeroo nuti kaanee dhaabini dhaabdaa si nu bocolu jira jennuun gahee jira. We can't afford asii achi hin ayyamnu ree lubbu namaatiin taphachaa jirraa bara. Nama ganda keessa deemee silkiidhaan nagee uummataa booreessu. Nama yoo wanni rakkoon takka ta Oromoo dhuftee jiran niira haa gurru jeetuma ca'u. Warra niira haa gurru jeetuma ca'u tokko jira niiruma nyaachuuf. Kanarraayis waan hin qopheessee dhufuutu jira bal'inaan jechuudha. Saniifuu ilmaan Oromoo qabxii duraanii deddeebi'uudhaaf ilmaan Oromoo kan biyya keessa jirtan waan Daawud Ibsaa kana hubattanii jechuudha. Akkaaniifi hin dhageenye. Qaanqeen shaneedhaa ilmaan Oromoodhaa agartanii jirtan. Haasawa daawwinee dukkanaa Fireemaa Shaawi. Akka nama inni amma gaara keessaa haasa'ee fakkeessuudhaan. Kaniifi huccuu wataaddaraa ta inni amatarraa takka gaafa eebla 15 guyyaa ayyaana goototaa kaayyatu. Waraana dura taa'u gisee taa'u Dubaay ta'a. Beekamaadha. Waan inni Dubaay qabu beekna waan inni Uganda qabu beekna. Jara kana. Uummanni kaan sangaa fakkaatee ta'a Ameerikaa kana keessa sangaa qaluu deeman. Inni Dubaay naggata. Warri inni jazbeessee isaa wajjin maallaqa Oromoo kan adda qooddatu magaalaa alaa tana keessatti adda hiramaniiti warri sheer fudhatu. So kaampaanii shareholder taatee jirti addi bilisummaa Oromoo ilaa to the bottom jechuudha ilaa gandaan jiru kanatti niiraa sassaabu sheeree keessa jira. Niiraa guuree tan hanga takka irraa kutateeti erga. Saniifuu biizinasa jiran they don't care irran kaayyanne. Viidiyoo isaa kana qabee jechuun sheeriitu gahu jira kanaas qaanqee shaneetiis. Haasawni inni godhe kana akka nama inni amma haaseetti haasawni achitti irra godhe keessaa dhaamsee labsa inni Oromootiif irra gadhiise kana akka nama achi ejje fakkeessee waraanaa wajjin ajaja kennuusaa fakkeessuudhaan kijiba. What a shame. Maali qaanyiin akkana dhiigni ilmaan Oromoo kan biyya keessaa dhangala'u kun duuti ilmaan Oromoodhaa ilaarraa dhumu jirtu egaa warraa isin kun ji'a fudhata guyyuma takkaafillee dhugaa dubbatanii hin duutanii. Arra qabsoon Oromoodhaa za'aa kijibaan deeggarru hin jirtu. Whoever it is, eenyumaa waa ta'u maa obboleessa kiyya hin taane maa obboleettii tiyya hin taane haadha tiyya maa hin taane abbaa kiyya maa hin taane abbaa fadhe haa ta'u. Lubbuun isaanii lubbuu ilmaan Oromootiif wal qixa. Kijiba taanaan ni kijibda jechuu ni danda'u qabna. Ni soba taanaan ni sobda jechuu ni danda'u qabna. Maali? Dhugaa qabannee yoo yaane qofa bilisoomuu dandeenya. Waraana hin jirre. Miidiyaa maqaa baafatanii irra taa'anii uummata sila agarsiisuu feetu uummata kee. Feeta ullee rabbi haa beeku I don't know nuti ganda keenya maqaan akka keetii kun hin jiru. Uummata billoo lamaan deemu jechuudha. Gamas gizee deeman kafii muratan gamana gizee deeman nu wajjin muratan nu fakkaatanii nu keessa ta'anii du'aaraa godhan jechuudha. So dhaabaa yoo dhaabdan miidiyaa feesbuukaa kanarra ni garte yaa ilmaan Oromoodha.
waan hin jirre kijiba fuudhanii waraana waboon lafa kanaa seentee akkana dhooyte jira waraana viidiyoo sambar viidiyoo amata kudhanii lamaa dura qabsoon oromoodhaa milkaa'uu ka dandeessu dhugaa qofaani yoo namni isin akkasitti ol kaasuu feetan kunilleen ganda keessan ta'e gandummaa dhiisaa dhukkubni gandummaa achirraa nu gad dhufe nuti hin qabnu gandummaa hin qabnu gosummaa hin qabnu naannummaa oromoo fi oromiyaa jenneeti isin jala murruq taane qabsoo tana jala murruq taane beekaa meeqaa fi hayyuu meeqa dhabne jechuudha arrammoo na jemnu aseechi waan abbootii teenya gootan nu godhuu hin dandeessan no abadan tanaafu kijiba dhaaba dhugaan waan hin qabnu yoo jenne akkatti arkannu mala dhoyna osoo dubbii tanarraa haasoo nuti fakkeenyaa isin kana obboleessa kiyya tokko hin jeem jechuudha mana kana sirreessuu qabda manni nama keessa jiraataaf mana kana sirreessita yoo lafa tana amma bilisoomsite lafa tana keessa namaa jira yoo nama bilisoomsite moo nama san keessa laftin jirtu lachuutiif deemuu wayyaadha lafaafis namaafis warri nama khiyyeettan lafatiyyaa itti daa xiqqoo dhukkubni nama khiyyaa san isinirraa xiqqaachuu mala saniifuu please ilmaan oromoodhaa takkaanfii irra fudhachuudha qabnaa jechuudha amma booda nama nu kijibu hin ajjamnu kijiba biyya alaa tana keessatti gizee agartan yoo namni tokko gabbee ka kijibu taate ummatatti yoo namni tokko ka'ee ka ummata gabbee kijibu taate ilmaan oromoodhaa maal biyya alaa tanatti waan inni hojjetu san ilaalanii namicha san maqaan kaasan baan godhan jechuudha maaliif faayidaan achirraa argatan bu'aan hin jirtu kijiba malee saniifuu ilmaan oromoodhaa waan isin hojjetan baan akka isin godhaniif if beekuu qabdan jechuudha yoo arra booda qaanqee shanee keessa kijiba tokko dhageenye agarre ilmaan oromoodhaa lafa jiran hundaa baan akka godhan afeerraa godhu ta'e this is last warning we can't afford kijiba qabsoo oromoo keessatti abbaa fadheef taanaan wanni sagalee buuftuu ololtuu sabaa'oo daaraa godhe kijiba namni amma sabaa'oo dhageeffatu hin jiru kijiba hin dhageeffatan maaliif akka kijibtu beekan qaanqeen shanee sabaa'oodha garagalcha sabaa'ooti tahaa jirta so stop it so let sittin taaneef dhaqqabduu sirra jiraadha gorsa so qaanqee shanee tara lamadaatiif ilaalee gullaaluu niin gaddee jechuun natti himanii nama hedduu oromoo hedduu deebisaan isin achirra kannitaniif hunda laaleetiin jira I'm proud of you oromoo akkasi dhugaa cinaa dhaabbachuun akkasi haqa cinaa dhaabbachuun akkasi nama kijibaan deemuu dhaabaa jechuun ni danda'uun akkasi proud oromoo yoo akkas goone qofa namni adabata nama nu kijibu sirba isaan dhageeffannu warra duraanuu nama jala dhokatee yoo sirbu qophii isaaniitis ilaallu ejjennoo fudhannaa jechuudha maaliif nu gabroomsuu fadha nama kun nu gabroomsuu fadhuuf maaliif gabroomuu barbaannaaf saniifuu tarkaanfii tana irra fudhachuun barbaachisaadha jechuudha namoota biraa jira kaniin maqaa irra hin tuune ammoo dhuunfaadhaan itti barreesseetiin jira jechuudha waan akkasii kadha atilleen waan akkasirraa ifeegi so be neutral abbaa feeteen loli abbaa feeteen arrabsi abbaa feeteen moo kijiba isaa guddaa kana mirga qabda waan feete godhu ammoo qabsoo keessa kijibuu hin dandeessu this is qabsoo lubbuu namaatti bahu jira
ilmaan namaatti dhabu jira. We can't afford hijiba hin ayyamu. Dhugaa fi haqa qofa qabannee injifachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu hijiba warri miidiyaa irratti fiddanii gootan injifannoo galmeessuutti hin jirtanii dhiisaa. Waan ilmaan Oromoo irratti isin jibbuun dalaginaa. Waan ilmaan Oromoo gowwoomsee gabrummaa jala tursiisuun hojjetinaa. Quuqamaa xiqqoo laaladhaa xiqqashu. Guyyaa biraa nama qabsoo hadooduu fakkaatanii guyyaa biraa waan qabsoota nama sheensaa hin hojjetinaa. Tun dhaamsa fayyaa isiniif jechuudha. Walumaa galattuu ilmaan Oromoodhaa kan ardiirra jirtan hundi waraabee isa maallaqa guurrachuudhaaf ca'u jiru jira jechuudha. Gandayyu keessa. We need to support our struggle. Ammoo qabsoo teenya gargaarsa barbaachisu hunda godhuu fi qabna osoo norraane. Ammoo waraabeeyyii maallaqaa san magaalaa hunda keessattuu eeggadhaan dhaamsa fayya. Waraabeessisan bakkayyuutu eeggadha. Yoo waraabeessisan anatee anan maallaqan kannina. Nama nama waan san amaanaa bakkaan ga'u geessaa jechuudha. Namoota teestas ta'anii jira jechuudha. So we need to do that. Ilmaan Oromoo biyya keessaa muddamaa jiran, rakkachaa jiran, dhibamaa jiran, hagaraan isaan qullaatti diina dura dhaabbachaa jiran. Nuti asin nyaata quufnee kan naqaa jirra. Aniifuu ilmaan Oromootiin san yaadachaa waan goonu haa goonu. Kanumaan jechuu barbaada. Guddaa galatoomaa. Viidiyootti aanu wal agarraa dhaamsa kiyya kun ammoo akka hatattamaan bakka yoo akka ga'u hatattamaan walii dabarsa. Biyya keessa akka wal ga'uun barbaadaa jechuudha. Nyaamni diinni anaabaa odajee ilmaan Oromoo akka nyaanne maqaan barbaaduuf hatattamaan bakka yoo akka ga'u naa godha. Galatoomaa.